Yo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira ulmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nagaa ta'aa isiniin jechaa. Har'a aappii ofiitti fayyadamu ture, ofiillee faayidaarraa argadhe takka aappiin kanas hin barsiisa. Aappiin kun Deepilekaat Filiisadha jedhama. Maqaan isaatii Google Play Store keessaa argatama. Faayidaan isaa maal yoo jettanii, faayidaan isaa viidiyoo, oodiyoo, suuraa fi dokumentii garaagaraa dabalata bilbila keessan irra jiru lama lamaa fi sadii ta'ee jiru addaan baaseetii ofuma isaatii dileet godhaa jechaadha. Akkamitti akka dileet godhan karuma salphaa waa tokko isin hin gaafatu. Erga keessa seennee karaa kanaan nu banamaa, akkaataa kanaan nu banamaa. Yeroo akkaataa kanaan nu banamu akkuma argaa jirtan kana viidiyoo, oodiyoo akkasumas footoo, dokumentii garaagaraa walumaa galatti asitti dhoowwatanii jechaadha. Bakka fuuldura kana gubbaatti cuqaaftanii jechaadha. Ergasii akkanatti ilaalee isinii baasa. Achi booda arma gadi tuqxanii jechaadha. Armarra tuqxanii garmarra tuqxanii ani fakkeenyaaf waan godhee jiruufu waan amma yeroo dhihoo na keessatti dileet godhee jiruufu akkuma argaa jirtan kana asirratti dileet news bakka irra yeroo cuqaaftan waa lama isinii baasa. Tokkoffaa miimoorii qofaa jirtu, qofaa bilbila keessa qofaa jirtu jechaadha. Kalammata miimoorii bilbila keessanirraa, miimoorii bilbila keessaniiti immoo miimoorii qofaarraati dileet godhuu barbaadanii isiniin jedha. As keessa sinneqa giraanitti bakka irra cuqaaftanii akkasitti keessa singalchaa jechaadha. Yeroo keessa singalchuu kana akkanatti isinii baasaa jechaadha. Suuraas, viidiyoo bakka hedduu bakka dabalata jiru irra isinii baasaa jechaadha. Ani gaa'u kana dileet godhe jechaadha. Kunoo akkanatti isinii baasaa. Hoggasanii kan karaa WhatsApp, karaa social media garaagaraatiin buufattanii bilbila keessan irraa qabdan dabalata waan jiru as keessa ilaaltanii irra cuqaaftanii jechaadha. Ergasii waan san irratti hoggaa cuqaaftan innenuu akka dileet godhu isin gaafataa jecha. Ani amma waan keessa deemee irra hedduu isaa dileet godhee jiruuf jechaadha kan nabbaasaa jiru. Akkuma argaa jirtan kana kunoo as keessaa filattanii kan barbaadan irra cuqaaftanii karaa WhatsAppiitiin illee haa ta'u karaa garaagaraatiin, karaa social media garaagaraatiin waan isin ofirraa dileet godhuu barbaadan irratti cuqaaftanii akkasitti waan dabalata jiru san asirratti yeroo irra cuqaaftanii keessa jira wanni dabalata jira keessa jira. Fakkeenyaaf telegiraama keessatti wanni dabalati bilbila kiyyarra yoo kan bu'ee jiraate ta'u ofiisaatii asitti yeroo irra cuqaasu as jalatti dileet na gaafata jechaadha. Asirratti cuqaasaa. Ergasii akkuma jiru dileet godhaa. Tokko dhiisee tokkorraa dileet godhaa jechuudha.